Jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota YouTube chaanaalii Sukkaariituu jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan sinaa geettu isiniin jedha. Ijoollee Oromoo hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabajaa. YouTube kiyya subscribe like naaf gootanii maatii naaf taatanii galatoomaa isiniin jedha. Warroonni maatii naaf hin taane immoo maatii naaf ta'a. Viidiyoo kana like naaf godhaa isiniin jedha. Ijoollee Oromoo walaa jajjabeessinu wal cinaa haa dhaabbannu tokko haa taanu isiniin jedha. Har'a muddannoo kiyya yookaan wanta na rakkisee fi wanta na dhibbisee waa'ee hiriyaa takkarraa dubbachuu dhufe. Innis maalinni namni gaafa biyyaa bahu gaafa biyya ofirraa bahu hiriyaa jechuun diraa osoo hin taane hiriyaa shamarranii jechuudha. Namni gaafa biyyaa bahu nama abdatee biyyaa hin bahu. Waaqa tokkicha yookaan rabbii tokkicha abdatee biyyaa baha jechuudha. Gaafa of jijjiiruu fi nan dalagadha jedhee biyyarraa bahu nama kamiyyuu hin abdatu. Rabbii tokko abdata. Garuu immoo gaafa rabbii tokko abdatee bahe san rabbii gaditti hiriyaa dhugaa yookaan hiriyaa wajjin gaddaaf gammachuu dabarsanii fi hiriyaa rakkoo itti himatanii fi hiriyaa rakkoo namatti himattuu fi hiriyaa waan gaaris ta'e waan badaas ta'e irraa baratanii fi wajjin dabarsan baafachuun ni jira. Garuu immoo namni hiriyaa takka taate hiriyaa jechuun haa dhugaa jechuun kan gaafa gammachuu, kan gaafa gaddaa sirraa dheessuu osoo hin taane gaafa gaddaas, gaafa gammachuus, gaafa rakkoo keetii, gaafa hundaa kasii wajjin dabarsu kan yoo ati rakkoo kee itti himatte rakkoo san si furuu danda'u, kan yoo ati icciitii kee itti himatte icciitii kee san siif qabuu danda'u hiriyaa dhugaa jedhama jechuudha. Garuu hiriyaan sobaa bofti bofa caalu hiriyaa gantuudha. Hiriyaa sobduudha jechuudha. Kanaafiyyuu hiriyaan gaafa ati qabduu fi gaafa ati fayyaa qabduu fi gaafa ati nyaattee jirtu, gaafa ati dhugdee jirtu, gaafa ati huccuu gaarii dirattee, gaafa ati maallaqa qabdu, gaafa ati fayyaa qabdu yoo hiriyaadha siin jettee sitti maxxantee si wajjin jiraatte gaafa ati yookaan dhukkubsattee yookaan maallaqa dhabdee yookaan dalagaa dhabdee yookaan rakkoon takka si mudatte hiriyaan sirraa baqattu bofa caaltuu jechuudha. Kanaafiyyuu hiriyaa dhugaa jechuun waa hunda namaa taati. Hiriyaa jechuun maatii ofii caalaa biyya namaa keessatti hiriyaan ofii kafana ofiiti jechuudha. Maaliif yoo rakkoon nama mudate hiriyaa santu nama dhaqqaba malee biyya namaa keessatti maatiin ofii sun nama dhaqqabu jechuudha abadeen. Saniifiyyuu namni immoo gaafa qabu wal jaalatee gaafa dhabu wal jibbu immoo gaarii miti. Maaliif waa hunda wajjin dabarsuun dirqama. Egaa walitti dabalamanii waa hunda wajjin dabarsuun dirqama. Ana garuu wanta na rakkisee fi wanta na dhibbisu takka jira. Ani jechuudha yeroo darbee rakkoo guddaas ta'uu baatu rakkoo xiqqaan na mudatee ture. Hundinuu ni beeka ture jechuudha. Kanaafiyyuu rakkoo kanarratti kan fira kiyya jedhee eegu anaaf diina koo ta'e. Kanan diina kooti jedhee immoo eegu anaaf fira koo ta'e jechuudha. Biyya namaa keessatti yookaan biyya hambaa keessatti namni kamiyyuu eenyutu naaf gaachana. Hiriyaan namaa garuu namaaf gaachana. Eenyutu anaaf gaachana. Eenyutu anaaf yaada. Eenyutu anaaf jireenya kiyya yaada. Eenyutu anaaf gammachuu kiyya yaada. Eenyutu anaaf guddina kiyya yaada jennee adda baafachuu qabna. Namni fakkeenya haga nama jaaladhuun beeka malee haga namni na jaallatu hin beeku jechuudha. Haga namni na jaallatu hin beeku. Namni kamiyyuu haga nama jaallatu beeka malee haga namni isa jaallatu hin beeku jechuudha. Kanaafiyyuu rakkoo tiyya irratti rakkoo na muddatte irratti kan anaaf fira jedhee kanan beeku, kan anaaf fira kooti jedhee kan nagaa gaarii na gaafatu, kan ilkaan natti kolfu, kan sobee fuula natti diriiree ilkaan natti kolfee toonii duuba na nyaachuu barbaadu rakkoo koo irratti hin arge. Kan immoo diina kiyya jedhee eegu, kan osoo nagaa hin gaafatin bira kutu. Kan kun diina kiyya jedhee eegu immoo rakkoo kiyya irratti anaaf gaachana yookaan dildila jireenyaa naa ta'ee rakkoo kiyya keessaa na baasee jechuudha. Rakkoo kiyya keessaa na baasee jechuudha. Kanaafiyyuu wanti yeroo baay'ee natti ulfaatuu fi wanti yeroo baay'ee na rakkisu namni kamiyyuu nama abdatee biyyaan bahu jedhee jira. Rabbii tokkicha abdatee biyyaa baha. Namni immoo yoomiyyuu kan nama hin ganne rabbii tokkicha. Kan nama fattanus rabbii, kan rakkoo keessaa nama baasus rabbii. Rabbii gaditti immoo abbaan of eegaa jireenya ofii fooyyeffachuu namni kamiyyuu
malee yookaan hiriyaa baafachuu yookaan jireenya gaarii jiraachuu waan akkanaatiif biyyaan bahu. Ani garuu wanti yeroo baay'ee na dhiphisuu fi na rakkisu eenyu amananii eenyu wajjin akka bulan nama rakkisa. Maallaqni homaa miti borus iftaanis dalagamee itti dhufu. Maallaqas dalageen argadha. Garuu immoo eenyu amanii eenyu wajjin akkam bulu namni akkamitti akka amanamu namni ilkaaniin kolfu afaan isitti kolfu akkamitti akkasi nyaatu akkamitti hiriyaan ofii akka bofa sitti ta'u bofa ta'ee sitti maramu akka diina ta'ee si nyaatu natti ulfaata na rakkisallee baay'ee gaaffii natti ta'allee biyya namaa keessatti shamarran taatee shamarri akkamitti namaaf diina taati. Dubartiin dubartii taate akkamitti namaaf diina taate akkamitti halbee namaaf halbee ittiin nama qartu namaaf qaratti. Maaliif garuu baay'ee natti ulfaata baay'ee na rakkisa kan namaa dubbachuun ni ulfaata. Yoomiyyuu kan nama hin ganne rabbii tokkicha. Nama amanuun gadhee ta'uudha. Obsa keessa darbes gadhee nama godha. Yoo obsitee jette gowwaa taataa jechuudha. Ani amma obsee waa hunda obseetiin deebi'ee fayyaalummaa kiyya garinatii kiyyatti gowwaa ta'uu jira jechuudha. Biyya namaa keessatti hiriyaanis hin jiru. Haati ofiis, abbaan ofiis, waa hundi ofii, hiriyaan ofiis maallaqa ofiiti. Maallaqa yoo dalagatan rakkoo keessaa bahan, yoo dalagatan jireenya gaarii jiraatanii, yoo dalagatan yoo ati dalagatte, yoo ati qabaatte, yoo ati fayyaa kee guutuu qabaatte, qaama kee guutuu qabaatte, maallaqa qabaatte namni kamiyyuu siif hiriyaa ta'uu barbaada. Namni kamiyyuu siif arjoomuu barbaada. Garuu gaafa ati rakkatte, gaafa rakkoon sirra gahe hundinuu sirraa deeffaa jechuudha. Gaafa fatanaa xiqqoo si fattane sirraa deeffa. Garuu fatana muddannoo xiqqoo ishii irratti fira keetii fi diina kee adda baafachuu ni dandeessa guutumaan guututti jechuudha. Kanaafiyyuu ani eenyu amanee eenyu wajjin akkam bulu baay'ee gaaffii natti ta'a. Naaf hin galu na rakkisa. Kanaafiyyuu warroonni YouTube chaanaalii kiyya faara taata YouTube kee subscribe laayikii gochuudhaan maatii naaf ta'an isinin jedha. Maatiin kiyya immoo galatooma.